Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official. Akkaataa TikTok irraa guyyaa xiqqoo keessatti follow baay'ee argachuu dandeessan isin agarsiisaa jechuudha. Nama wal gargaaru hanga TikTok akkaawuntii haarawaa banattanii guyyaa muraasa keessatti follow baay'ee 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 wal argachuu dandeessu jechuudha. TikTok akkaawuntii TikTokii eegamantanii nama wal gargaaruudhaan haala kamiin akka isin follow baay'ee argachuu dandeessan godinyaa keessanii wal gargaaru. Kana jechuun nama follow guddaa qabu akkasumas saayiba keessa yookaan nama wal beektanu ka follow guddaa qabu sun akkaawuntii TikTok keessanii haarawaa akka isin banattan isin gargaaru yookaan nama wal gargaaruun followers baay'ee haala kamiin akka argachuu dandeessan isin agarsiisaa jiru viidiyoo kana keessatti. Kana isin barsa viidiyoo irraa keessatti namoonni chaanalii YouTube Hussein Official haarawaa taatan namoonni chaanalii YouTube kana hin beekne subscribe kan jettu qaxuquraan ol kan jettu gubbaa kaa'uu hin dagatina. Barnoonni an gadhise viidiyoo hedduu jala jira. Jala galaa irraa baradhaa viidiyoo bilbila keessanii wal qabate hedduu jala galtanii irraa barachuu dandeessu. Chaanalii kun yookaan viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf guruppii adda addaa irratti share godhaa isin jira. Bilbila keessa irraa appii TikTok itti fayyadamuu qabdanu TikTok isa qulqulluu kana jechuudha. Appii TikTok isa qulqulluu kana seenu hanga akkaawuntii haarawaa eegabantanii namni isin wal gargaaruu qabdanuun nama followers baay'ee qabudha. Kana jechuun follow guddaa qabu nama wal beektanuun akka inni akkaawuntii keessan kana isinii guddisu haala kamiin akka isin gaafattanii wal gargaaruudhaan akkaawuntii haarawaa kana followers hedduu kan argatu viidiyoo isin achirra post gootan akka inni viidiyoo argatu laayikii baay'ee argachuu dandeessan jechuudha. TikTok akkaawuntii kabanattan saaranii seentu fakkeenyaaf akkaawuntii TikTok takkaa eegabantanii TikTok akkaawuntii sanarra seenu hanga eega achirra seentanii inni kun profaayilii TikTokii keessanii eega ta'ee nama wal gargaaruu barbaaddan sana akkaawuntii nama wal beektan ka follow guddaa qabu sanatti viidiyoo takka post gootanii itti argitu jechuudha. Nama akkaawuntii TikTokii followers baay'ee qabutti viidiyoo keessan post eega gootanii share itti gootu. Namni sun haala kamiin akka isin follow guddaa argattanu isinii gochuu danda'a yookaan isin gargaaruu danda'a. Repost gochuudhaan viidiyoo sana namoonni TikTok akkaawuntii isaa jala jiru viidiyoo keessan sana ilaaluudhaan akkasuma laayikii tuquu follow gochuudhaan viidiyoon keessan akka followers baay'ee argatu gochuu danda'a. Repost haala kamiin gootu namni sun viidiyoo keessan irra tuqee haala kamiin repost godha mallattoo share kaa tuquudhaan bakka mallattoo share ganjallaa tuquudhaan repost keessatti kaanii godha jechuudha. Repost eega godhee TikTok akkaawuntii isaa ka follow guddaa qabu sana jala namoonni viidiyoo isaa ilaalanuu osuma viidiyoo isaa ilaalaa jiranuu akkaawuntiin TikTok keessanii kun itti dhaqaa jechuudha. Nama sanatti sana booda follow gochuu danda'a jechuudha. Namni nama sana hordofaa jiru nama followers guddaa qabu akkasuma follow godhee hordofaa jiru sun akkaawuntii TikTok keessanii isa haarawaa kanas follow gochuudhaan isin hordofuu danda'a jechuudha. Kana jechuun eega repost gootanii kaatanii mallattoo share kaatu qoraa keessa repost gootanuu eega repost gootanii yookaan kaatanii maal godha namni sun eega repost godhee kee profaayilii isaa jalatti mul'ata. Eessatti mul'ata? TikTok akkaawuntii isaa jala seenee namni sun akkaawuntii TikTok isaa jala eega seenee mallattoo asirra tuquudhaan bakka eega tuqee ka repost godhe viidiyoo keessan argaa jechuudha. Viidiyoo keessanii viidiyoo namoota hedduu yoo irraan garee kana jiraate ka repost godhe profaayilii nama sanaa jalatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu namni sun yeroo hunda viidiyoo akka hanga viidiyoo 20 hanga viidiyoo 10 olii hojjettanii namni sun isin gargaaruudhaan viidiyoo keessa irra tuqee tokko tokkoon viidiyoo keessan mallattoo share kaa tuquudhaan repost isinii godha jechuudha. Repost keessatti kaanii godha. Sana booda profaayilii nama sanaa jalatti mul'ata jechuudha. Eega repost godhee kee maal gochuu qaba? Asirratti mallattoo qalamaa kaa tuquudhaan follow godhaa jedhee barreessuu qaba yookaan akka namni follow isin godhu barreessuu qaba. Follow godha akkaawuntii kana jechuun waan barbaade jedhee barreessuu danda'a. Asirratti follow me yookaan immoo akka namni follow isin godhu akka namni isin jajjabeessu akkaawuntii keessan follow godhee follow godhaa jedhee yookaan laayikii godhaa jedhee barreessuudhaan asirratti haala kanaan mul'ata. Nama kana booda viidiyoon keessan kun namoota akkaawuntii TikTokii nama sanaa jala jirutti yeroo dhaqu haala kanaan akka ripoostidhaan yookaan sheeriidhaan nama sana bira dhaqee ni mul'ata jechuudha. Namni suni follow tuquudhaan akkaawuntii keessan follow gochuudhaan isin hordofaa followers baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu namni takka yeroo isin gargaaruu barbaade TikTok akkaawuntii keessan profaayilii jala galeetumaan viidiyoo takka fudhatee ripoostii gochuudhaan waan followers baay'ee akka isin argattanu isin gochuu danda'a jechuudha. Akkaawuntii TikTokii haarawaa ka godinyaa keessanii akka inni follow guddaa argatu yoo barbaaddan haala amma isin agarsiise kanaan TikTok akkaawuntii bantanii saayiba keessa yookaan godinyaa keessanii gargaaruudhaan followers hedduu akka inni argatu gochuu dandeessu jechuudha. Inni kabraa karaa lammaffaan ittiin isin gargaaruu danda'u akkaawuntii TikTokii isaa jala seenaa ka follow guddaa qabu jala seenee fakkeenyaaf kun akkaawuntii kun followers hedduu hin qabu garuu akkaawuntii TikTokii nama sanaa ka follow guddaa qabu sana jala seenuudhaan mallattoo idiit keessatti mallattoo qalamaa tuquudhaan maal godhaa sana booda biyoo bakkeetti kaa tuquudhaan bakka biyoo TikTok profaayilii jalatti akka mul'atu asirratti akkaawuntii keessan meeshin godhaa jechuudha. Meeshin jechuun fakkeenyaaf akkaawuntii keessan mallattoo meeshinii asirra tuquudhaan mallattoo meeshinii yeroo tuqee profaayilii kan keessanitti dhaqa nama sanatti profaayilii TikTok keessanii barbaaduudhaan meeshin godhaa maqaan keessan profaayilii TikTokii nama sanaa jalatti mul'ata jechuudha. Haala amma asirratti agartan kanaan maqaan keessan maqaan TikTok keessanii nama sanaa profaayilii isa nama sanaa jalatti mul'ata. Namni profaayilii isaa jala galee asirratti tuquudhaan akkaawuntii TikTok keessanii
Bakka kana tuquraan follow isin godha jechuudha. Namni akkaawuntii TikTokii isaa sana follow godhee isa hordofaa jiru isinillee haala kanaan yeroo irra tuqee akkaawuntii keessan follow godhee laayikii tuquraan isin hordofuu danda'a. Haala salphaa ta'een deeqaa xiqqoo keessatti akkaawuntii TikTokii follow xiqqoo qabu yookaan follow baay'ee hin qabne akka inni followersii baay'ee argatu akkaawuntii TikTok keessanii isinii guddisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu TikTok akkaawuntii haaraa bantanii followersii baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Nama follow guddaa qabu takka wal gargaartanii haala amma isin agarsiise kanaan riippoostii gochuudhaan viidiyoon keessanii view guddaa argata. Sana booda akkaawuntii keessanii followersii baay'ee yeroo xiqqoo keessatti follow guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedhamoonni hin beekne akkasuma akka beektan illee godinyaa keessan namoota hin beekne share godhaa viidiyoo kana. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu godinyaa keessan gruppii adda addaa irratti share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota TikTokii, Facebookidhaa fi wanneen akka YouTube irraa wal qabate waa'ee Telegiraamaa, WhatsApp, Imo, bilbila waa wal qabate irraa waan isin hin galle yoo jiraate komanteetti gaafadhaa isin jedha. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura galatoma.